Artist Fandishee Mul'ataatiif sagantaa beekamtii fi galataa godinni Harargee Bahaa qopheesse irratti deeggarsi qarshii miliyoona 5.7 olii taasifameefii jira. Sadarkaa Oromiyaatti artistoota ciccimoo hojii isaaniitiin uummata biratti fudhatama qaban ulaagaalee madaallii ittiin filataman qopheessuun artistootaaf beekamtiin kennamuu eega jalqabee bubbuleeti jira. Godinni Harargee Bahaa waajjirri aadaa fi turizimiitiis hojmaata gubbaarraa gabbee kana bara haaraa 2017 hojiirra oolchuun kan jalqabee hoggaaniif ta'u Artist Fandishee Mul'ataatiif beekamtii isa jalqabaa laateefii jira. Sagantaa tana haasawaan kan banan itti gaafatamtuun waajjira aadaa fi turizimii Harargee Bahaa aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan sagantaan artistii gameessaa fi jaalatama Fandishee Mul'ataatiif qophaa'e kun hayyoo mataa isaatii qaba. Artistichi baroota dheeraadhaaf nama ummata isaatiif malee mataa isaatiif jiraateen beene ta'uu fi waan kana ta'eefis artisticha kana jajjabeessuun barbaachisaa ta'uu gama biraatiin hojiin artistichi ummata isaatiif hojjechaadhaa jiru jalqabarraa kaasee hamma ammaatti jaalatamoo ta'uu fi kanaan gamattis artistoota biraa hojii isaaniitiin ummata biratti jaalatamoo ta'an jajjabeessuu kan kaayyeeffatee jiran. Artiin burqaa yookiin ammoo uumaa fi uumee uummanni Oromoo qabu keessaa tokko ta'uu isaarraa kan ka'e waa'ee artii gaafa kaasan hawaasni Oromoo mirrisaa kallattii garagaraan daangaan qabu sagantaan konsertii yookaan sirni beekumtii kabajamaa fi jaalatamaa artistii buleeyyii gameessa Fandishee Mul'ataatiif qophaa'e kana akka godina keenyaatti bulchiinsa godina keenyaatti wajjiinis wal dubbachuudhaan sagantaan kun akka qophaa'u ta'e gaafa akka qophaa'u ta'e hayyoo mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Tokkoffaa gameessi sooressi kun umriin isaa deemee jira. Qabeenyi isaa guddaan uummata Oromooti. Qabeenya hin qabu, har'a Fandishee mana hin qabu, hawaasa isaatiif qabsaa'aa ture. Beekumsa Rabbiin kenneef sagalee hafuura jaalalaa qabuun hawaasa isaa cinaa dhaabbachaa ture. Yeroo hawaasni isaa kufees yeroo hawaasni isaa lafaa ka'es. Kanaaf isa kana cinaa dhaabbachuun dhaloota heegare boru artii qabatee lafaa ka'u sanitti abdii godhuudha waan ta'eef gahee waajjira keenyaatis inni guddaan artistoota jajjabeessuu keessatti akka inisheetiivii mana hojii keenyaati kan qabnu kanarraa kaaneet bulchiinsa godina Harargee Bahaa keenyaa wajjin waajjira paartiitii wajjin walitti qindoomnee kutaawwan hawaasa garaagaraa qaamota asirratti argamuu qabu adda baasuudhaan hirmaachisuudhaan sagantaan bareedaan kun qophaa'e kanaaf akka waliigalaatti sagantaan kun karaa milkaa'ina qabuun xumurame yookiin gaggeeffame jeetii yaada. Abbaan Gadaa Franqalloo Obbo Abdurrazaaq Ahmad haasawaa waltajjii tanarratti taasisan artist Fandishee Mul'ataa akka waliigala Oromiyaattis artistii buleeyyii uummata isaatiif baroota dheeraadhaaf hojjechaa jiru ta'uu fi waajjirri aadaa fi turizimii Harargee Bahaa artistoota ciccimoo kana jajjabeessuu jalqabuun itti fufiinsaan itti deemamuu qaba jedhan. Guyyaa artistoota buleeyyii afran qalloo fi hombanna keessatti dhalatan akka Harargeetti jechuudha. Beekumtii isaanii kennuudhaaf ijoolleen ulee bulchiinsaa harkaa qabdu jechuunis mootonni keenya sadarkaa godinaatti jiru akkasuma sadarkaa oliitti jiru if keessa deebi'anii yaadachuudhaan Fandisheerraa eegaluu isaaniitiif hedduu haa galatoomanii guyyaan kun barilleen bara haaraa Rabbiin bara gannaa bara yeroo horofaa bacakii gannaa dabarsee booqaa birraa daraaraa dhoowetti baga Rabbiin isiniin ga'e Fandisheen osootiin gama baqiyyaan kun Fandisheen amata 32 irraa tapha tokko tapha hedduu osoo taphatu tapha tokko jechuudha. Taphni suni maali? Bilisummaa yaa bilisummaa lubbuu gootameedhaa dhuftee deebituu gabtummaa jechuudha. Argammoo kiyyan misooma yaa misooma misooma yaa misooma miskiinummaan baddee hin deebituu nutti ammaa jennee. Abbaan Gadaa Humbannaa Guusaa Ibsaa gama isaaniitiin artistoota gameessa akkanaatiif beekumtiin kennamuu jalqabu keessattuu jiruuf jireenya isaanii jijjiiruu keessattis qoonni inni qabu olaanaa waan ta'eef hojiin kun jabaatee itti fufuu qaba jedhan. Nuti Harargee manni Oromoo Harargee keessaa'u
hayyoota isaa eeguma du'ee yaadata. Arrammoo jiruudhaan yaadachuun waan guddaatu. Kanaafuu warra inja qalbisumarraa eegalee hayyuun isaa osoo jiruun isa yaadatu rabbi sinaa godhu. Osoo jiruuti namni kan nama yaadatu. Hayyuu baay'een nu keessa jira. Qabsaawaa baay'een nu keessa jira. Eeganii sangaa bituu bu'aan qabu. Waahillan artist Fantishee mul'ata. Walliftuu Maashoo Abdurrahmaanii fi Abdusalaam Haajii gama isaaniitiin artiin sadarkaa kanatti fudhatama argattee keessattuu artistii mallattoo artii ta'e artist Fantishee mul'ataatiif sagantaan akkanaa qophaa'utti kan gammadan tahuu ibsanii fuulduraa fi soojmaanni kun akkanumatti jabaatee itti fufuurratti hojjetamuu qaba jedhan. Hedduun gammadee namni naannoo dura namni manaa gabbeekama. Warra manaatti dura beekamtii namaa kanna iddoo dhaloota isaatitti qophii tana qopheessanii bifa gaariidhaan waan hin eeggamini ol godhanii fi ittiin guddatu irra guddatee jechuu barbaadeetii miti wanni inni hojjete ilaan garraa nutilleen karaa isaan baasan irra deemnee hangafa keenya waan gaariidha akka gaariitti irraa gammadee jira. Gammachuu hongan qabne qabna bulchiinsa godina Harargee Bahaa hedduu takka galateeffannaa waan hooggantoota godina Harargee Bahaa ta'e hundinuu anaaf kafanaa qaama tokko waan ta'eef kaniin addaan guuree galateeffadhuun qabu bulchiinsoota Dirree Dhawaa warreen yuuneenii afran qalloo namootan sagantaa tanarratti hirmaatee Fantishee mul'ataa nama qabsoo keessa ture artii qofaa miti hambaa qabsooti. Arra osoo lubbuun jiru isa kana nu gammachiisan hundaanuu galatoomaa kaafeef warri jiru artistoota fi namuu bulchaa tahee akka miskii maamma kanatti godina Harargee qofa Bahaa qofa osoo hin taane naannoo Oromiyaa hunda keessatti akka artistoota isaanii jajjabeeffatanii. Sagantaa beekamtii fi galataa tanarratti aanaaleen 23 godina Harargee Bahaa hooggantoonni mootummaatii fi paartii godinichaa abbootiin gadaa waahillan artistichaa abbootii qabeenyaatii fi keessummoonni affeeraman kan hirmaatan hoggaaniif ta'uu deeggarsa artistichaatiif calba'asii dhihaateen artistichaaf lafa mana jireenyaa aanaaleen 2 arjoome malee deeggarsi qarshii miliyoona 7,765 taasifameefii jira. Dhugattuu ani waan hin jumbeeku gammachuu keessaan akka tokko ta'e bagaan isinirraa dhaladhee bagaan isiniin dhaadadhee bulchiinsa godina Harargee Bahaa baay'een hin galatoomfadha.